Ministeerri raayyaattis biyya mootummaa bakbuun Afrikaa kibbaa Pretoria fi Keeniyaa Naayiroobiitti waliigaltee nageenyaa godhamte irratti qaamolee nagaa buusuuf hirmaatanii fi beekamtiif badhaaseen beekamtii kennuu kanirraa akka argaman Itamaajoor Shumiin raayyaattis biyya Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa ministeerri raayyaattis biyya Dr. Abrahaam Balaa dabalatee ajajoonni olaanoo raayyaattis biyyaa fi aangawoonni mootummaa dhibiin fuula argamanitti sagantaan kun qophaa'e. Ministeerri raayyaattis biyya Dr. Abrahaam Balaa mootummaa bakbuun Afrikaa kibbaa Pretoria fi Keeniyaa Naayiroobiitti faayidaa waloo biyyattii fi birmadummaa biyyi isaanii kabachiisuuf qaamolee mootummaa bakbuun carraaqaa turan eegii galateeffatan. Waliigaltichi karaa nagaan akka xumuramuuf lammiileen Itoophiyaa cufaayyuu keessattuu immoo lammiileen naannoo rakkoo nageenyaa jiranii fi abdii guddoo itti horee jedhan. በእናንተና የሰላም ስምምነቱ አጋርና ደጋፊዎች የተገኘው ይህ ስምምነት isiniif deeggartoota waliigaltee nageenyaa abbootii amantaa fi haadholiin keenya nageenyi akka bu'u imimmaan isaanii buusaa turan kadhannaan isaanii dhaga'ameera. Keessattuu lammiileen rakkoo nageenyaa keessa jiraachaa turaniif nageenyi bu'e abdii isaanii haaresseera. Kanaaf qaamolee qooda daangaa hin qabne kana gumaachitaniif kabajatu isiniif mala ulfaadhaa jechuun barbaada. Nageenyi laf qabatee lammiileen gara misooma isaaniitti akka deebi'aniif mootummaan itti gaafatamummaa guddoon hojjechuu jira jedhan Dr. Abrahaam. Haa taatu malee warri lol sagalee tolfatee daldaltooti waraanaa lol keessaa warree gattu jiraachuu haasan. ጀግንነት ከሚታይበት አጋጣሚዎች ውስጥ እጅግ የተለየ መሰጠትን የሚጠይቀው mootummaa baay'een bakka itti argame mootummaan nageenyi akka bu'uuf kutannoon hojjechaa jirutti kanneen daldaltoota waraanaa lola keessaa bu'aa buufachuuf carraaqan gocha badii isaanii irraa akka of qusatan asumaan hubachiisuun barbaada. Raayyaan ittis biyya goot biyyatti baraaruu fi durs if kennoo hojjeta jedhan immoo Itamaajoor Shumiin raayyaattis biyya Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa waliigalteen nageenya Afrikaa kibbaa fi Keeniyaa Naayiroobiitti taamteleen Itoophiyaan biyyi birmadummaa isii kabachiif ta'uus agarsiisee jedhan. መከላከያ ሰራዊታችን ክብር የሚገባው ይቺን አገር በዚህ 4 ዓመት ውስጥ ከተለያየ ውድቀት ያወጣ Raayyaan ittisa biyyaa keenya nageenyi biyyattiitti akka bu'u keessattuu waggoota 4 darban kana wareegama kaffaluu qabu hunda kaffalaa maqaa gaarii biyya isaaf goota dhaabbatedha. Hiriyoonni keenyas waliigaltee nageenyaa Afrikaa kibbaa Pretooriyaatti gumaacha keessaniif ulfaadhaa jechaa walumaa galatti hojii irra oolmaa marii fi waliigaltichi baay'ee gaarii kan turedha. Itoophiyaan biyyoo cufaayyuu nagaa jaalata nagaa lammiilee isiitiif dursa kennita jedhan immoo miseensota horee dhimma nageenyaa Ambaasaadder Hasan Abdul Qaadir mootummaanis hojiin agarsiisa jiraachuu haasan.